وان كان اتياج لايو اتياج أنا مالك إنسان قدرتها متاون يا أخي وخساره حرام يكون جنو أنا حرام تاي مالتي أن زنت أوكي ينديسوان أنا بيك أنيو زنت أن نجرسي مال وفيك يا فين زنت وفي قجتي قافوا مني جروك أوفن زنتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتو أي يوتيوب بكم جريت أنت نجين ربي سمبرجاتو أيون أرانت نكون ولا متى دفني أيو السلام جانمي السلام عليكم أكم جرتو نجاكي سني أردفتو تا يوتيوب جرتو بكا جرتني تناجينك يا سنها كابونجا أكم جرتو أردفتو تا في دعوتو تا كو يوتيوب مرتكي تنو بكا جرتني تناجانكي نسنا كابودي شاهد أكا ياسو في هرياتي يا آلي تيجي براتنا رجال هريان تيجي كا أرجيتانين بيكتاني روباي كاميرا نيسو داتي هذا يوجدي مي أدنى شيء يا روباي دوب كاميرا ديمتي مال كانوا خاصو إشيدا هرّا ياسو كينيا غرنا يامني سارغچو بربادني تي إما غرغراتي سارغچو بربادي تي يرو بايا يون وا غرغرا هوتي كاستو ياسو واننا منف يريان تي ياكاي ساف التيمتو راكوت كيسا جرو تيمتون فيديو فيديودا يفا مغارو فينت نو فيدي وانا سي بربادين بينه ارالله كنو افتجرتي الشاي يا جمال مي godanya bardu qabda kan mashallah fareedu qaba oksee amman baasee bar ishi tana ta gafa gozu tuntan ishi manatti tumee kan ergee gara warra shitti sheeda kana wololti tane wololti buruksesan ishi tanami ishi dami garu shin nadukuma jirti burukseelli namun garu diseera way amma disee مسكينة واقرانك إيفا قدامي؟ إيفا ما قد إيفا ديفا ما نواقد مسكينة والله نعم أنا أسوان غافو ندارا كوكي يسيتني مادا أيون كباري نما براوانا نمدو كبا أكا بيكتو ديسايدون بيا انجرو بيا كيس انجرو إدو براجرا أنا ما سبرا خان نفوفي واناتي نهوبا توفي واناتي هندا نهوبا توفي مالي وابرا يا ديتي متياني سبرا خان نفوفي akka beektu sayid ergaachi deemee booda ani mana kiraallee kafal osoo kafaliin ji'a lama guuteera. Ji'a tokkoo fi torbee uumama kan ji'a tokkoon kafalle. Kiraa manaa kan ji'a sadii moo ji'a ja'a dhuftuu kafallemi? Hin qabu ka bakka. Waan hin taane maasoote banna kaamera duratti ani hin beekaa bara. Hin beektu. Kiraa manaa kan ji'a sadii moo ji'a ja'a kafalle deeme? Hin deemne kan ji'a ja'a kafalle. Ji'a sadii kafallee? Hin kafalle kan ji'a sadii. Kanaaf ani namitti abbicha mana. Mana kiraayyuu yaa'aafuu ishii tole. Dhimma biraa haasa'e. Maallaqni na barbaachisa. Namni mana keessa waan baay'ee barbaachisa. Dubartiin waa baay'eetu ishii barbaachisa. Ishi mana keessatti osoo nyaatiin manuma qabadheen ta'a mana nyaadhaa. Miti yoo rakkina nyaataa qabaatte rakkina nyaataa rakkoon hin jiru. Raashina si buusna jirra. Birri si kennamee jira. Akaawuntii birrii qabdaa. Birri sana eessa geessitee ammas birrumatti yeroo bakka deemtu gaa birrumatti. Kanaafuu obbolee hiriyaatti jedhee dhufe. Waan ani dubbadhu waan na namanneef waan ani dubbadhu waan hunda waan narratti xaal gootuuf hiriyaan yak karaan nokkoosu akkasitti himtu fi fidee dhufe. Ayyu banaat. Maal taate? Nokkuba samuun an cabbaarraan qaba. Maallaqa barbaadeeti. Wanna nyaadhu na barbaachisa dubartiin waa baay'ee bitachuu barbaaddi. Inde ani qullaa deemuun qaba. Waa maranne. Si godha. Waa maranne ayyu banaat. Maal taate akkam si godhata? Yaa Rabbi si magan. Ani afaan makheera wala jira ayyu banaat. Afaan makheera wala jira. Namichi kun birri ifur saydoon ifur akkana keessa jira ayyu banaat. Ati sammuun ta'e kama siyaaddiin jabarsin nama rafatuun jabar ayyu banaat. Ara banaat hundisi. Moo gara qabdoo malee? Moo beekaa kana godha. Fidanish yaasu maal gochuun qaba manan maallaqa naati ani garaa hin qabda ani garaa maalifan qaba. Mani ijaarsa kiyyatti ni maddo so garaa qabaadde. Tayyib maal reewwan akkas godha? Mooto malaan kun tooftaa gartee maallaqa itti irraa fuudhu deemtu. Tooftaadha malee waan baraatan. Maallaqa maal ani maallaqa kanaaf jee sirraa fuudha. Ana jee jedhee. Maallaqa jee maallaqa fuudha. Ani mana keessatti waan barbaachisa yaasu. Inni immoo biyya sana osoo jiru rakkoo keessa jiru osoo beektu maallaqa ergin jedhaani hodhuuf bakkii takka godhee akka duraanii si kenna. Silaanu si dhorkannee hin beeknu. Qarshiin luqeessite si dhorkannee beekna. Hin beeknu. Kanaaf maallaqicha ni nan barbaada.
naa kenni ammaa fi hanga Saidoon kiyya jaarsi kiyya biyyaa dhufutti isa ammoo achitti cinquu hin barbaadu biyya ormaatti isa cinquu hin fedhu. Arayyuu banaan ismanat ati malas galayyuu yeroo dabarlee gartee maal nan gette beektaa maal nan gette dabarlee see gartee maallaqa si bira kaa'ee jira ammallee maallaqa gartee sitti ergaa jira maallaqa naa kee nan gette jechuudha ammoo dhuftee mala baastee nu luqeessite tooftaa dhiisi. Mala baastee waati beekaa. Kinoo silaa ishi anna nama tujeeti ati mala qabda naan jette miti sila nama tujee kinoo hiriyyaa tiyya qabadhee dhufee haa kinoo hiriyyaan tiyya sitti himtu. Dhufee qonni bilbila hojiiti. Kootu taa'ee sakaa. Malaa si galabannate. Maal uumama miidhamtu mee? Asi gamee. Laal bilbiluma haasawuu kan fagaatiin jaabaran. Ayyuun dhuguma rakkattee wanni jiraa maalimee? Torban kana anillee isii bira jira. Hayyuun ni loltii beektee garuu waa garaa hin qabdu isiin nama miskiina. Innaa kana dura anillee naallolteeti isiirraa adda beet ture. Amma miskiina isiini sababuma keetiin dhiifama godhee fi isii bira deebi'e. Amma wajjumaan jirra rakkinni hedduullee rakkina hin qabdu. Garuu amma akka ati haasoftee haate kana garaa godhattee jirti. Garaa godhattee jirti. Garaa godhattee. Hanga jaarsi isii dhufutti dhokkeessite. Akkamiin bartan? Garaatti akka godhatte ana saayiba isiitiin natti himte. Ni sobdii isii yeroo gartee maallaqa barbaaddu yeroo gartee hajaa biraa qabdu tooftaa garagaraa baastee jechuudha. Amma gartee yeroo dabre maallaqa isheen gaafatte antinnaani kanaan dhufte jechuudha. Karaa kanaan dhufte jechuudha. Garaan qabaa waan jamu dhufte malee ani gartee nama noon. Lakki akkas miti yaasin. Amma akka dhugaa garaan ni qabdi. Maaliif torban kana isii biraan jiraami? Mana keessatti nyaata nyaattu ifumaan lollolti. Bakka ol godha. Akkasumatti hubanneen. Akkama ol godha. Akkisu fedha. Saniifuu nama garaa qabu milikkita nama garaa qabu garsiisu jirti jechuudha. Dhugaamu. Dhugaadha. Amma kan amma maallaqa si gaafatu jirtu mana hamaa deemnee laalla. Sanbooda ni eegalti. Jaarsatti illee beekaa himuu dhiistee dhoofesti. Duuba inni fi rakkina keessa jira. Yoo gartee dhuguma gartee garaa qabaatte sayyoo waan gaarii alhamdulillah garuu ni sobdi namitti tun namitti malanyatu batee jirtu. Hin sobdu akka hin sobne torban kanaan biraan jira miti. Saniifuu torban kana guutuu waan isiirraa hagaru jiru waan akka nama garaa qabuti. Yoo rabbi dhugaa godhu shaaluun yeroo gartee maallaqa barbaaddu yeroo gartee hajaawee qabdu tooftaa garagaraa uumte jechuudha. Tooftaa garagaraa uumte maallaqa ittiin gaafate jechuudha. Sinjalaa ture. Bilbila isaan. Turte kaa maaka turte? Seedittaa isaan ture yaassu maal taate? Seedi? Kalee yaaleefin ture. Ganama yaaleefin ture bilbilli isaan hojjetu neetworkiin beektaami. Hoggunaa bilbilu immoo dafee kaasuun qaba. Saniif. Ishi maal siin jee? Inni rakkoo natti haasa'a. Innis achi biyya ormaa deemee achitti rakkachaa jira. Anis immoo rakkoo kiyya maal jee akka itti madhu ishee minna qabee bakka rabbi si haa qarqaaruun jedheeni. Rakkoo maal inni rakkoo maaliin qabaa jegaa karaa biyyaa galeenneen ishi. Ayye wanni inni deemeef hin taane ayyee. Sababa gartee waa'ee maramara kanaa maatiin gartee achi jiru waliif bu'anii jiran jechuudha. Achittuu gartee yaa'ee biraa deemaa jira. Seezoon gartee kana gartee waan kana dhiise karaa biyyaa galu godheessu. Rabbii si harka kalas kakattee jirta miti. Ati immoo gartee ilmoo sun gartee kakaasaa hin ta'in namanne. Namanne fi. Amaniif. Kalas ishee maal siin jee rakkina biraa jira moo kanuma kabiraati? Rakkina bakka rakkin maasa. Isa yeroo biraa sitti maa inni amma natti bilbilee natti himee keessaan isa yeroo biraa suufnaan maas isaan fuuldurattis maal haasuufnaan immoo rakkoo keessan jira anis maa gochuuf hin danda'u. Deebii jedheeni didee erga deebii jedheeni biyyatti galii jedheeni erga didee booda uumaa wanna addaa isaaf gochuu hin danda'u. Hoo gara biyyaa galee isheen ishoo galii jedhama ammoo gara biyya osoo hin galiin immoo wanna addaa wanni godhamus takka illee hin jiru. Maastaanis rakkadhe asitti maallaqni harka hin jiru. Ati bannaati waan maallaqa namtanii bannaati nama rakkina bannaati. Wayyaa Sumaalin godhareen hojiin qabamoo hojiin habanuun jedhuun na dide silaan hojiin qabamoo maalan qaba.
Wujii gabbaatee maaliif buna dhabne karaa gubbaatti? Maaliifan buna dhaaba? Maaliifan buna dhaaba? Idaan qabaan buna kan dhaabu buna maafan dhaabu? Namni jijjiiramuu fedhan gabbeetti karaa gubbaa taa'ee listiroota argata. Isa wayyaa ka bunarra. Buna dhaaba gabbee. Maafan dhaabaan buna. Yoo gartee kanama maallaqa itti oolte maali gaa kana jechuudha. Ukaan Dubaayitti na ergaa mana maadaamitti hojjedha. Dubaayitti? Achi keemtee mas namitti madaamii mana keessa hotel lafa darbitee booda waan biraa achitti waan biraa kan golchuuf. Ani maallaqa hin qabu. Maallaqa hin qabu. Moo mala nyaachaan oola manuma ilaalaan oola. Gadillee bawwaallee bitadhu. Dubartiidha waa baay'een na barbaachisa barbaachisa. Wanni asitti hin dubbatamne waa baay'eetu jira wanta dubartiin barbaachisuun. Isheen maallaqa meeqa fete ishee meeqa fete mee? Ni baay'eellee hin feene kuma 20 naaf hani. Kuma 20? Kuma 20. Baay'eedhaan maama wannuma baay'een si gaafadha. Kuma 20 ishee maaltu goota mee? Ishee kuma 20 maaltu goota? Ni feene. Siraa manaa kasirraa kafallee jirra kan jee meeqa? Ishee kuma 20 maaltu goota? Waan mana keessa barbaachisu asbeezaawwan wanta dubartootaaf barbaachisu wanta asitti hin dubbatamne baay'ee jira. Nin bibbitadha. Ayyuu bannaati si yeroo silaa shunkurtiin kiloo tokko meeqa akka galee hin beekta bar. Shunkurtii kiloo meeqa? Ati manatti nyaatu lubbuu takkittiidha maal kuma 20 hayi. Asbeezaan bitadha wannota saamunaawwan fiffixee kafana wannatti mimmiicuu fiffixeen jira. Asbeezaa manaa fiffixeen jira. Xeefii manaa fiixeen jira. Moo xeefii kuma tokkoon bitanii galu. Ayyuu bannaati nu rabbishin. Anamma naa kenni maallaqa naa liqeessi kana bakka wanni jiru. Kunis. Sayid wanni hora kattee. Kumni shan si gaba qaama kalas. Kumni shan maal nuti godhani gara aadaa. Finfinnee gara aadaamatti kan nagalchitu dhaabala. Kumni shan. Silaa 500 raayidii beekta bar. Way ana firraa jokum taabana. Isha la khayri. Aswattu kuma tokko fixeen deema bara amma hin beekta. Ayyuu. Alhamdulillah gartee ishee khabras keessane. Amma sammuun katilee tasgabbaa jira. Alhamdulillah kasi mire. Hanga tokko maallaqa hanga tokko si ilaala. Garuu maallaqa yoo kanatti gartee bakka deemtu gartee bittin khagoote ammallee borullee nagaafachuun keessa namaachuu. Sanifu waan kana itti yaadilaayyuu itti yaadi. Anam maallaqa qeensaan godhataa mataawwan yaa akhee waa kasaarre haraami kun hundinuu. Anam harama ta'e maal ta'e annan zannatu kiyya hin dhiisuan. Kana beeki. Eenyuuf zannaxan jiru asii? Maal ofii kiyyaaf hin zannaxu of gaggatee gaafuma inni jiru qofan zannata of gaggatee akkanatti taa'uun qaba. Way ana amma wannuma harkaa qabdu naa kenni. Harkaawwan qabdu naa kenni ani immoo amma shakku Sayidoon kiyya gaafa rakkattu yaasuu gaafadhu kan naan jee Sayidoon kiyya maallaqa si bira kaa'ee jira. Kana wanni jiru. Jaarsi kiyya ani akka rakkadhu hin fadhu. Birri si bira kaa'ee jira ani birri wayiin baankiidha kana bira kaa'u. Bakka kan baankii hanga deemee fudhadhee akka fitu waan beekuuf irraa qusatee akka naa kennitu si bira kaa'eera. Dabran kan ani maallaqa naa kennama. Ani seetu wallolu sin fedhu waan biraallee dubbachuu fadhu maallaquma naa kennitu ofirraa ni geggeessu. Kan akka obboleeyyii akka mana siifin kan nabar garuu yoon arrasii kan borus. Hin jedhu mala ji'aanii dhufe si gaafadhee malee amma si gaafadheera jee maqaa keessa hin balleessine asu an dhiiseera. Isi maallaqa jeejeen maal torba na gaafa jirtama. Ji'aana si gaafadheen maqaa koo hin balleessin. Way. Ayyuu wanni ji'aan na gaafatu hin jiru. Inni gartee eega deemee man tana ji'a xumura jira. Ati eega deemee asittuu yeroo kudhee ol maallaqa na gaafatu yeroo kudhee ol maallaqa na gaafatu jirti. Ani garuu rakkoon qabu maallaqa gartee hanga tokko si filaala. Garuu tasgabbaa'ee maallaqa waan itti baastu beeki. Tole yoo nama nyaachistamoo moo akkamiin waan dhangala'e beektaa waan kanallee gartee xiqqeessi dhiisi waan dibatu dhiisi. Dhiisi kanas kun haram hin ta'u. Ani babbareedan kanan dhiisu. Way. Akkasii yalla inshallah khayri. Amma maallaqa baasi naa kenni gara raayidii na gaggeessi gara mannaara hin deema gara Adaamaa. Jaaga obdanii bara. Mee maal goonu jedhame maal goone? Way. Maaliif hin gorsine nyaatu maaliif hin gorsine? Rakkina waan rakkattillee hedduun qabdu. Inna amma maallaqa hanguma ta'e kenniifiiti ni deemna bakka. Hanguma ta'e? Ati wajjin jirtu anu. Maarree. Isillee dammeeffite dhuftee? Hiriyaa xiyya bara. Si wajjin taatee hiriyaa xiyya bara. Maa jaatti ta'e goote? Ani sila. Maali garuu yaasu. Adaraa sin jedhee mimi fayyadu. Ayyuu ana mantana hanga tokko si filaala garuu itti yaadi. Dalagaa dalaguudhaaf yaalee
yoo gartee rakkinni jiraatillee rakkina san gartee furmaati ati silaamu dhuguman gara qabda Ani garaan qabu eenyu garaa qabdi sin jedha. ayyo inshallah khair anga garaan matin jaba dhubeeta akkuma sin jee obboleetii amaanaadhasi hundaafuu waan jiru laaleefituma gaggeessa isillee gartee mee gorsaa keessan yoo gartee waan ijaamutuun dhugaa taate immoo gammachuudhaawu garuu annin shakkee beektan sobdiinsa dhaamsa qabda Nyaasu kan narraa dhorkaan irra kadheen jiraatti ma. Sayil qarqaarii ni jedhee bira deeme inni garuu akkana taasaa kiloo kan jiru kana ani maallaqa kunaatiin garaa daamaa kiyyan ga'a.